araara jaalalli jiraannan doktor yeroo meeqa wallollee araaramaa mana keessatti jaarsummaa wayii dhuftee dubbattee beekta wallollee araaramaa jirra mana keessaa jaarsaaf jaartiin wal qoccala yeroo kaffaames yeroo toles yeroo gammades gaafa ati tapha lamaa mo'attu gaafa eenyu wajjini duraan tapha lamaa taphattee galtu walloltaadha jaartii kiyyaan gammachuu tapha lamaa keetii wal hammannee nagaan bu'e obboleessa koo gammannee malee guyyaa biraa jaartii walloltaatti gahee lama taphadha. obboleessa taphadhu ana si taphachisa wallaahi ishqii keessa yii doktor isuma dhuguma gammannee dhalleeruma wal hammanne anis keessi koo na barbaada haadha mana kooti araaramu kanaaf dhiyeessisiin jedheen cinqamtee hin jedhiniiti wal jaallatti ijoolleen. Mubee dhiifama naa godhame yaani hojiirra waan jiruuf amma siifantu na bilbilee ol dhufe na barbaaddan na fakkaatee waan kana illee harka keessaa qaba dhugaadha. Wanni isaanii kun nu dhibe jaarsa jaartii gidduu seenuun baay'ee ulfaata. Haqiiqa rabbitti waan kanatti seenuuti yaani baay'ee regret godhaa jira beekta waan kana anan lafaa kaasee siifani dubbate achi mubaariki wal qunnamsiiftee maarqoos illee jira mallaqa kana fuunee zaak mallaqa waan gara biyyaatti erguu fi karaa saniin agartee waan san sirreessinee waan kanatti oofaa jirra. Jarri immoo wal dhabanii ani isallee kophatti haasofsiisuu yaalee isillee haasofsiisee walitti gorsuu walitti fiduu yaalee dhumarra hin danda'u mana akka diinatti na laala homaa miti sun rakkoon qabu ani waan yaada kanallee ka fideef ijoollee matanaa fi jara gargaaruuf malee waan as keessa argadhullee hin qabu akkuma isin jettan walitti araarsati furmaan naa dhufu keessiin dhufeefii jira wanni kun deemaa jira namni porooses godhaa jirullee yookiin zaakiin isinitti mukaan illee kun namuma kenna xiqqoo amma inni waan achi hin jirreef maybe waanuma jedhanii deebisanii iyyuu baay'ee nu rakkisee jira keessiin dhufeefii jira namni baay'een Ijiptii dhufaa jira quba qabdanii samoona kana baranallee ta'uu baatu bara itti aanu kana I think himataa jedhee yaada waan kana mee iddoo fixxanii yoo dandame fixxanii gara tokkotti ibsitanii yookaan ammoo ani dhugaa mallaqni isaanii kun zaakillee as jira zaak isuma na fakkaate isuma so mallaqni isaanii akkanatti ta'aa jira mallaqa isaanii kana ummata afuutti akka yookiin irraa deebiftaniin barbaadan mallaqa namallee qabadhee taa'uun barbaadu. Obboleessa kiyya maallaqni kan jaraa miti Abdul maallaqni kan jaraa miti maallaqni uummanni Oromoo ijoollee afraniif kenne maqaa ijoolleetiin baankii taa'afi. Yaa isumaan kanatti godhuuf barbaachisa yoo isaan waliin galiin beektaa waan keessaa waan foormii namtichi itti guutellee keessaa hir'ate itti guutaan gama kiyyaan waan takkallee mallaqanatti ergame akkasumatti akkanarraa fuutaniin barbaada maaliif anas keessatti gidduutti gurbaan nuunatti dhaadataa iyyuu beektaa waan isa godhan hin beeku gargaaru yoo ta'e Abdul Malik si qabadha waan maranaa sa'anii obsi gaasa maaliif irraa irratti qabda dhugaa jirtu haa dubbatu dubbiin fitu dubbiin fidu jettani nama miidiyaa irra ba'ee an fuudhee bultii biraa qaba jedhu kaisi yaa siifan fuuchuu saasi ila fuuchuu saasi gubee fuuchuu saasi gubee shaallatti seenu siifu ijoollee keetti dubbataarranu siifuyyee waan keetti garaanu nyaate ilmaan isaa barbaacha dhufne an keeniyaa eessan deemaree nama si jajjeessanaan jedhe amma ijoollee kee akkamitti baatiidha siifan ijoollee kee akkamitti baati biyya alaadha malee nu والله ni danda'a yoo isaa yaaddani as fidaati ishaaraa sana irraa balleessa danda'a taanaan doktora Asli maaliif ishaaraa doktora Asli maal nuti inkitaree dhufuu danda'a taanaani borrirraa jammari irratti hojjedhu nama beektaa haa dhufu mi'a adidu dhufu mahu laali Mubarak Adnaan inni beekan Asliin illee Adnaan bachuun qabamee biyya dhufee aarsaa kamuyyuu kaffalee jechuudha. Ishaaraa isarra jirtu sana balleessuu ni dandaasi galee miti innummaan biyya kanaa dhufu malee ankalee kiyya gurguree ishaaraa sana isarraa balleessa mee an amaan biyya kana dhufeennaan an ishaaraa sana irraa balleessuu haa dhadhabu ammoo an kanan ilmaan afur fudhadhee gana faayila meeqa cufee waggaa meeqa booda Keeniyaa deemu kun bar ispoonsara tokko ay jaalala wallaahi galee biyya kana dhufee ani ishaaraa inni irra jirtu san inshallah kalee kiyya takka gurgureetan ishaaraa sana irraa buusaan sigalee yoo ilmaan isaati dhugaa yaadee ilmaan isaati quuqame akkaataa inni biyya kanarratti dhufu gonkumaan dhabame barahaadhaa dhufee maallaqni wanti inni hin godhin hin jiru sinigalee an irraa balleessee inni dhufee ennaan siifu waa tokkoon siin jedha siifu dhiifama guddaa ana kanatti fakkaatu ilaal amma
okeen deebi'ee jechuun bar namni gaafa okeen deebi'u gammachuu guddaadha. Qo'ee dhaggeeffatu. Yookaan ammoo tulaalika yookaan ammoo iimeelii sana nuu kenne ani iimeelii sana fudhadhee aawomii jalallee UN jalallee deemeetiin iyyadha sii galee. Mee siifu anama oomishii tokko siika amma fakkeenyaaf siifu waata kan si gaafadha laa fakkeenyaaf yoo furmaanni innis dhufu haa ta'u tarii hin danda'ama hin danda'amu isaa irratti hojjetamuu hin danda'ama. Yoo akka carraa ta'e hin danda'amu ta'e dhufuun isaa hin danda'amu yoo ta'e yoo sodaate furmaati biraa biratti barbaaduudha malee kan irratti murteessuu hin dandeessu. Maaliif ati inni guddaa ati maaliif sodaata ilma dhiiraati ilmoo qaba haa ta'u sodaachuu qo'igaa sodaachuu baatu akka oopshiniitti hin jedhu. Oopshinii biraan wanni jiru maali? Wanni isa sodaachisu tokko iyyuu hin jiru hin sodaatamu. Wanni sodaa jedhamu hin jiru. Namni kamuu ilmoo ofiiti aarsaa kafaluu qaba. Aarsaa haati ilmoo kafalaa jirtu innillee aarsaa abbummaa gahee abbummaa baachuu qaba. Ilmoo isaatii cabuu qaba. Inshaallah du'uyyuu qaba ilmoo isaatii jecha baraa keessattuu du'uu qaba. Ilmoo afurii jecha sii galee bor ilmoon isaa kun maqaa isa yaamsifti. Abbaan ilmoodhaa jecha du'e jedhee maqaa guddaa qabaayyuu sii galee miti. Haa ta'u ani kana siin jedhetu ilaali sammuu kee keessa waa tokko bulchi jechuu barbaade ilaa siifu sammuu kee keessa waa tokko bulchi ati amma xiiqii inni dhufuu qabaa osoo hin taane yoo dhufee akka carraa dhufe haa dhufu yoo dhufuu baateesi maal jedhan beektaa qalameen dhalteetu eegee geessee dadhabdi jedhan haga kana waggaa haganaa deemtanii by the way isin carraayyuu qabdu tokkoffaa waaqayyoo ijoollee shansiya tokko ijoollee afursiya tokko sin badhaase lammaffaa uummanni Oromoo isin jala isin bira jira dhugaan sin jedha kanaaf carraa kanatti gargaarama. Smart ta'a yoollee dubbiin ati dubbachuu qabdu yoo yeroo tokko hin miidha keessii kee ta'e dhiisuu qabda waan hundumaa haga yeroon sii darbutti soo maal gochuu qabda akka carraa ta'e yoo keessiinsaa achi dhufuu hin danda'u ta'e oopshinii biraa uummanni Oromoo waliin mari'atanii yoo ati fakkeenyaaf Keeniyaallee dirqama deemuu qabda ta'e ijoollee kanaaf jettee numa deemta maaliif hin beektu bor akkuma har'a dukkanni jiru bor ifi jiraachuu danda'a kana sammuu kee amansiisuu danda'uu qabda. Asli asumaanii atiin qabdu Rashiidhaa ta'e hin beeku Rashiidhaa namni jedhu dubbii kanan beekaa. Nagalchi namni jettu wayii jirti I don't know Rashiidhaan itti fakkaatti so kanaaf sammuu kee kan itti amansiisachuu barbaadeeti kanaaf jabaadhuuti wanni ta'u namni si bira jira asliin fa'aa mari'atanii furmaata ta'u achi mul'ibsu argamsiisuu danda'u qabdu malee keessi keessan akka hin tabalaachisachuu barbaade okeen erga deebi'ee that's congratulation by the way waan salphaa miti kun. Asli dhiifama waliin dubbii samaraayis diyagoonu amma. Dubbiin gabaabsaa mucaallee sirriitti itti dhiyaata mucaan ofii dandeettaa dubbiin gabaabsaadha dubbiin gabaabsa Mubaarak illee wanni jedhe dhugaa namoonni asii yaada kennanillee haqa wanni jirtu namoonni ispoonsara galchaniif illee as keessa jiran dubbii miidiyaa kanallee dhiisanii keessanii mari'an wanni takkittiin isin hubatuu qabdan si fulleen reefuu kalellee taatu gurguradhee waan kana hin godhaa jetteemi kana jechuun ijoolleen tun afaaniin nu kijibdi malee akkanumaan nu xaarsiti malee ijoolleen tun adda ba'ullee hin barbaaddu haqa rabbii sitti maal waa'ee miidiyaa kana dhaabne ijoolleen tun feetu keenee haa taatu yoo biyya kanallee dandeenye hin beeyna anaaf atillee nama hin beeyna haga humna kennaa hin gargaaran akka biyya kana dhufan katti aanu immoo yoo biyya kana dhufuu hin dandeenyellee biyya fedhe haa taatu Ugaandaa taate jinnii taate biyya baqaatirraa akkaataa isaan itti walgayaniitiin waan kana murteessuu danda'an isaan goona taafte immoo ka isaan agarteetiin isaanii liqinfamuu didde jaarsi udaan nama nyaachisaa jette Oromoon ta isaanii liqinfamuu didde dirqitti liqimsisiifnee ilmaan tanaafis isaaniifis furmaata goona tanuma dubbiin baay'atteef harreetti hin fedhan salaamu alaikum tanuma wanni ani dubbatu barbaada. Bakka hayyee uummanni illee haa dhaga'u amaan nama baay'ee si jaalatuu fi hiriyyaadha yeroo dheeratillee itti dhiyaatallee waan jettee illee hin dhagaya anillee si gargaara. Amaanin kararra kaayi yeroo dhiyootti mootu waan irra geette ummata hin beeksifna akkasitti uummanni keenya nagaalle yoo turtan bareeduma kaan akkas taate wannoo warri itti dhaamman nagaa doktor itti qillaa rabbii soraadha waa'ee amaaniif siifuu ana doktor Aslii Caalaan beektan waa'ee ijaarsaaf jaartii wal jibbuutuu jedhamuyyii gudii taane waamee qaasofne kanaan dura barnoota nu ta'e barnoota mana barumsaa taa'ee xarabeessaa irra lafa uwwise caalaa barnoota maqattummaa keessatti baradhee fi miidiyaa kanatti barnoota baradheen digirii jechuudha. Waa'ee araara jaraa waa'ee jinni jaraa nun laallatu. Ijoolleen akkamitti ba'uu dandeessi? Siifan qobaatti ijoollee kana fuutee deemuu dandeessi yoo ta'e wanni nu amaaniin dirqama fuutee deemti jennuuf hin jiru.
isiinuu laalatti isiinuu jenne oo nu maal jennare kalee koon baasee kenne yeroo siin jettu afaan siin qabee jennaan ajandaa sila godhachuu jettan dhiiftanii kalee koo baasee kenna kasiin jedhe si galee kalee kiyya kanan kennu yoo inni biyya kana dhufee ispoonsara ijoollee kiyya kanaaf jenne jedhati nu galee maan gaamaadhamu sammuudhaanis hin laallu ija qofaan hin laallu sammuudhaanis onneedhaanis si dhagaa jirra jiru na dhaggeeffadha ani ilaal wanni gara Keeniyaa deemuuf